yeroo isheen mootu gammachuudhaan waanan ta'uu wallaalle deemeen elektiriikii laaxamaa wayii jira isan qabadhe elektiriikiinis na qabuu dide. Makiinii baay'ee na jaallatti baay'ee na kabajji. Geemii sababa godhatee mucaan Mubaarak jedhamtuu fi mucaan inni Radii jedhamu geemii sababa godhatanii dhufanii akkas ishee hammatu mucaa. Mucaan immoo raachuun hin tabasaachaa jettee akkas akka irraa fagaachuu taate. Abo asli video la makai wow asli wayne asli video la makai mucha dhufanii geemii sababa godhatanii akkas ishee qaqqabu maalidha in argine ana qofa targee kan isti kana namni arge Dr. Abduse gadilla kibtubo Oromo wallahi Oromo ummata miskina wallahi ummata miskina baga inji bachiftan unti keessanuu baga gammanne geemii sababa godhatee akkas godhante maalidha waltuttu kun barbaachisaadha qo'aa dhufu akka abbaatti nama addaati ani siidhaafi akka abbaatti garuu abshir ani nan jedhe malee nama sijalaa amaalla miti waan ati na shakkituuf hin beeku dhugaa rabbii na shakkin shakkii otoo hin ta'in wal baachuun wal hammachuun naaf barbaachise ruuchaa miti makiin immoo boqottee edallee irratti hin bullee dhugaa rabbii dubbachuudhaaf maal dhossinaa miti hirriba malee bulame amma haa boqottuu dhiifama godhaa fi intala dubaraatti hin beektu dadhabdee jirti haa boqottuu isiniin boonti baga gammaddanii galatooma dhaabadha. Hundi keessanuu dhaabbadheetiin isin galateeffadhaa Oromoo koo thank you maal akka hin jiru hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf Oromoon alaabaa kanarra waan addunyaa kanarratti uumame caala wannummaan tana alaabaa kanan geessachuu daa'imandii warqii fooqii wanni fedhee alaabaa kanan geessu saniifuu anaaf immoo Oromoon alaabaa kanaa jechuudha bakka waan itti isin ibsu waan hin qabneef alaabaadhaan isin ibsee isin jaaladha isin kabajaa naaf kabajamaa naaf jiraadha Oromoo kana jaalatus kana jibbus kana qeequs hunda keessanuu isin jaaladha. An kana jaalatu qofaa miti kan hin jaalatu Oromoo ta'uu qofaafuu isin jaaladha. Gahaadhaan Oromoo ta'uu dhalachuun kan kee anaaf gahaa waan ta'eef isin jaaladha. Dadhabee waan hin jiru boru walitti deebinee gastii bannee waliin haasofnaa waliin bohaarraan jechuu barbaada dubbatu galatoomaa ta'e. Ayyee deeqaa tokko dubbadhaanis daamsa nama fadhaa tun gara mana kootiitti hin darbin jechuudha. Hawaasa keenya kabajamoo galatoomaa ulfaadhaa malee jecha ittiin isin ibsinu hin qabnu galatoomaa nu isin xiqqaataa jecha dhabne waan haasofnu hin qabnu makii jechuun nu jechuudha Oromoo guutuu jechuudha akkuma kanaan dura beeksisa irratti dubbataa turre wallaahi nu goositanii ilmaamni keenya sirriidhuma uummata kuma 30 oltu dhufaa inni jaallatu inni jibbus Oromummaa qofaaf Oromoo waan isin taate qofaaf irratti hirmaata inni alhamdulillah saalfanne kuma 30 ol tilmaamne akkuma tilmaamne 60 ol taatanii galatoomaa ulfaadhaa isin jedha gamanumaan namoota 9,900 fi 300 dhaamsa isin dabarsu Boletti keenya sabboontuu Mustafaa namni hin beekne jiru haadha leencaa yoo rabbi jedhee ji'a dhufaa jiru kana gaafa 26 qaba warra sodaa wajjin beellamatti qabdi yoo rabbi jedhee abbaan dandeessan irratti argama. በብዛት ጥራት ጀደሜራ ከብዛት ጥራት ጀደሜራ ልቡዳን ራቹ ኦኮ ጃሉኮ በገገመዴ ቃሊኮ ሰቦና ኦሮሞ ገርማ ሙቶላ አማ ወደ ጃለሊ እሺ ሲትጭማ ማሊፍ ማል ጀቹ ሌንጭ ኤክስፖርት ጎነካ ገርማ ሙቶላ ካርቱም ሴኔራ ዋመሊ sagalafan boru Egypt akka girigiri hin umne alsiisitti himika sagalafan okkolaa deemanii boru Egyptitti akka girigiri hin umne alsiiseedha maanni Egypt inni dhammoonni namichi ni dhaadhan leenca tokko ergite abbaa leencaa jedhamta inni dhageessu saamri kudhanan ergee sagalin okkolu kanaaf dafanii qabu dadhabanii
Kankos damo kanko adda leencichi addanni kanko. Biyyesuus ani nan cinqame bar geemichi jalqabe yeroo isheen mootu gammachuudhaan waanan ta'uu wallaale deemeen elektiriikii laaxamaa wayii jira isan qabadhe elektiriikiinis na qabuu dide fooqii afraffaarran ture fooqii afraffaarra akkuma qane mataa kootiin of gate achis deemee immoo nan kufu deebi'een immoo fooqii afraffaarratti ba'a waanan ta'uun dhabe. Sibiratti deebi'u malee eegileen cooti sagalan sibiratti deebi'u. Ani kan na abbasaaca'e garuu ani kan na abbasaaca'e Mubaarak isa jedhan san. Namicha intinii rukutamaa nama geemii sababa guuttatee akkasitti baattate ante. Geemii sababa guuttatee mucaan Mubaarak jedhamduu fi mucaan inni Radii jedhamu geemii sababa godhatanii dhufanii akkas ishee hammatu mucaa. Mucaan immoo raachuun hin tabasaaca'etti akkas akka irraa fagaachuu taate. Dhufanii geemii sababa godhatanii akkas ishee qaqqabu. Maalidha? Hin argine asin? Ana qofatu arge kan istii kana namni arge. Mucaa Mubaarak isa jedhan mucaa Antine Saayid isa jedhan sana geemii sababa godhatanii akkas dhufanii jalqabe namni akkas goggodhante. Ana qofatu arge kunoo maalidha? Mudiin akkas hin dabaru. Sababa geemii sababa godhateetu. Bidik godhee kaasee ante hin baate amma Oromoon akkasaatti Oromoon gowwaadha Oromoon bakka geemii fi minaan jedhee taman ani raachuun keessa naraa dabar qaatan naqe otoon achi ture gadhiisiin jedha maal godhush fageenya geemii sababa godhatee akkas godhante maalidha wal tuttuquun barbaachisaadha qo'aa dhufu. Fona ada ko Mubaarak in dhufat anis argeera ummanni immoo taasaba baay'ee ummanni immoo taasaba haadhu qoy Mubaarak soba maali jakoota nan arge bar maa barbaachise wal tuttuqun geemii moone malee ruccaa shanaftee tokkoffaa baate seete Mikaayilaa ko otoo ruccaa ta'e yaa ruccaa yeroo mooni sinum wala hin taqaaqafush otoo ruccaa ta'e. Fiigicha maaraatoonii saata achuma teessatti silaa mucaan hin dadhabne maalidha sababa wal tuttuqun. Aranan eega fuunaadha ko. Rakkadee bolla. Gammachuu miti. Gammachuu magarsaadha kan. Maalidha ni gammachuun beeknu nutis gammanneerra. Ani fakkeenyaaf ani amma gammade jedheen dubartii ishee ollaa koo deemee amma dheera. Ollaa koo dubartiitu jira. Dubartii babbareedu hostasii tokko jira ollaa koo. Ani bakka gammadeera jedhee gammachuudhaan deemee ishee amma dheera. Waaxi goota bar gammachuus gaafii. Basababbaas baabuu walaammatu taanaan immoo sirrii miti. Miira maafan ba'a. Gammachuudheetu. Ani gammachuudha dheedhee hostasii koo ollaa koo deemee amma dheera. Waaxan godhe miti. Gammachuun dadhabee. Abbaaf mucaa fakkaattu. Mubee deebii bakka dhukoo argeera maalidha? Maalidha kaameraa maanii shuguxii moo kaameraa qabate maa takkoo isaa tartaniin kolfitanii? Akkas abbaaf mucaa fakkaattu foonaadha ko. Borcii ay Mubaarak. Raachi makiinii baay'ee na jaallatti baay'ee na kabajji. Akka Ani abbaatti siidhaaf nama addaati ani siidhaafi akka abbaatti garuu abshir ani nan jedhe malee nama si jalaa amaallalu miti waan ati na shakkituuf hin beeku dhugaa rabbii na shakkin miti ana ani jechuun shakkii otoo hin ta'in wal baachuun wal hammachuun maaf barbaachise amma. Ruucaa miti. ofii naqaaf jedhan ofii maqaa itti kaasan Sababa godhattanii atis mucaan inni Radii jedhamus sababa godhattanii akkas jedha. Waanuma dubbistan fakkaatanii akkas goggotu maa barbaachise? jechuun koo ani gaa gammachuudha ani hin baanne bari
baachuu qaban ture silaa akka seeraatti akkuma aslii sana baachuu qaba. Gammachuun walaammachuudhaan ibsama. Isin namti wallahi naan biraa deeme raachuu na taasisabda yeroon biraa deeme mubee kottu ta'i mubee nama hunda keessaa jechuudha namamtee. Maayi miti mubee gammachuu inni lilchitan ililililil jettani ilililil jettu gammachuun kanaan hin ibsamu eegdoo lammachuu qabdu gammachuu ililililil otoo jettee bakka gammachuudha kun nutis walumaa qabna. Isi ana naamani amma qanyaa keetii miti an nan barbaada siifan eegaa konkolaataa kootiin bakka isin barbaadde sii geessaa. Is shakkii anarraa fudhu jee kenarraa fudhu. Abshir. Ani barri xirixaaree otoo hin ta'in gammachuun karaa baay'eetti ibsamaa jedheen. Amma fakkeenyaaf ani gammadeera jedheen ollaan koo hoostasiidhaan dubartii bareeddu jira ollaan koo. Ani gammadeera jedhee deemee ishee ammadheera. Hin ammanne manuma koon taa'e. Gammachuu ibsachuuf bara lammachuun barbaachisaa miti. Otoo barbaachisaa. Reediin immoo intala tokko makii bira teessi yeroo si taphattu. Yeroo si mootee kaatu fiigee dhufee nama shabbi godhee intalatti ol fuudhee akkasitti. Intalitti amma mirga isaati yoo barbaade hudhee yoo ajjeesu. Maa makiiso yoomni siree makiisa achirraa kan butee fuudhee isaan bilbilaa hojii. Isatu naabbasaacaa bada. Reedii yoo jala jiraatte please dhiisii waan akkanaa shaasheeko waan akkanaa dhiisii. Not only about a TikTok game. Why game TikTok tokko qofaa miti. Dhugaa rabbii tokko hundumti keenya tokko taane mucaa kana gargaaruuf afaan tokkummaadhaan hundumti keenya participate goone. This means a lot guys. Hundumti keessan kabaja qabdu ulfaadha naa jiraadha. This means something bakka. Amma fakkeenyaaf guyyaa bira ani baay'ee na cinqisiisa ture. Like intini yeroo wala rabsan gandummaadhaan intiniin jedhanii yeroo wala rabsan dhugaa rabbi baay'ee na cinqa ture. Jechuun bakka Oromoon kun maalidha tokkummaa isaa gataara Oromoon gandaan wal qoodaara namni jedheen baay'een cinqaman ture. Har'a garuu maalan ilaale waan hundumtu soba bakka. Wanti gandummaa jedhamu hin jiru jechuudha. Oromoon tokko. Na like baay'ee na boonsitan. Waa'ee geemichaa miti guys. Hundumti keenya afaan tokkoon waan tokkoof kaayyoo tokkoof walumaan participate goone. Na otoo waliin qoodin hundumti keessan waan tokkoof participate gootanii na kun ergaa guddaadha qaba jechuudha. Wanta sireesiin yoo dhufu Oromoon gandaan waliin qoodu jechuudha. Oromoon tokko. Na baay'een proud isinitti godhe. Yeroo kudhan ergamaa? Hojii maali? Yeroo dhibbaa ositti erginaan kaasuu qabda malee. Oho. Nimmoo bazigaa beeku. Inni erga nan dida. Aha. Namni yeroo kudhan dinnaan bar dhiisuudha baqa dida hin barbaadu jechuudha namichi sun. Maa diddaa jedhamte kun mangistiidha. Baala gizee wayi wajjinan tasaafate masalee. Akkaawuniinsaa naas faraara argitanii mana labbinyinnati qaba akkaawuniinsaa. Akkaawuniinsaa mana labbinyinnati wayi ammasin erganii nafaru. Maalumaafuu waan ana taazabdaniitu taanaan chigiriin hin jiru salphaadha. Wanta nani taazabdaniitu taanaan. Akkaawuniinsaa hin sodaachisa baay'ee. In sodaachisa. Anatu giximii saate masalee. Daginatu anis maali hiriyoota baala gizee ta'an qaba. Yoo girgirii kaasuu barbaadattanan anis girgiriin irratti kaasa. Maa diddaadha diduu mirgan qaba Oromoo qoy amma fakkeenyaaf inni naa erge miti diduu mirgan qaba ammaan. Maa diddaa maalidha ammashti. Maa diddaa jedhe bar. Abbaa leenca godhanii. Diduu mirgan qabu. Ara maa ergu. Meerree mubaarakaa dhufu qoy. Foonaadha ko asliinis mubaarakisaa dhufan. Waamalli nu dhibee jenne bitaa mirgaa. Waamalli nu dhibee. Raachuu abbaa leencaa ምናምን jettanii simmeetii keessan hangashiinaa baay'ee
Kanaan boodaan akkasitti naqaltu taanaan naqaltu malee gadhiisu leenca. Mudii keessa nan gashinaa yeroo hundaa akkan deddeebisee gadhiisu nan godhina. Raachuu asliif bilbilii leenci kaayiroo ga'ee jira garmaamu tole. Simmeetii keessa nan gashinaa shi silxaanan taane natti keettina. Abbaa leencaan jeeni abbaan leencaa kun as jira. As jiru kuno Firaa'ol jira, Sabboonaan jira. Abbaa leencaa jettanii mudii keessa nan gashinaanan. Waa malli no dhibee jennee bitaa mirgaa waa malli.